Salaamu alaikum. Paaspoortii badee akkatti deeffattan isinii himu sisteemaan har'a isinii himu kana nam tokko biraan dabarfatina. Wallaahi warra duraan isin boochisaa ture akka isin boochiftan isinii godhaan. Xabaan amma intalattii huccuu gurraacha agartanu kana paaspoortii isin dhattee salfii qabattee waggaa meeqa ta'a abdee fudhattee birrii 40,000 gaafatani. Paaspoortii isii qofa deebisuudha. Kunoo isin qaamaan ajjirti dhagaa jirti jechuudha. Birrii 40,000 Itoophiyaa fideeti paaspoortii kee fudhuu jedhani. Waan akka ittiin baafne naguma rabbii gaafatani. Amma garuu warroonni paaspoortii keessan abbaan fedhe hafuudhu. Gizee paaspoortii immigireeshinii fudhattanii iskaan godhadhaa. Iskaan jechuun footoo kaafadhaa quxurii isaa. Footuun quxurii masaa qofa qabaadhaa isin. Abbaan fedhe hafuudhu dallaallee hafuudhu bakka geessu sana isatu wal beeka miti. Isin gaafa jarri isin dhowwatanii birrii isin baasinaa. Gaafa jarri paaspoortii isin dhowwatanii koodii paaspoortii sanaan dhaqxanii biiroo nama beektan wayii yoo fetan natti fiddanii yoo fetan immoo koodii paaspoortii sana footoo isaa fiddaniiti biiroo irratti naqeetan isinii baasa. Iimeelii lakkoofsa abbaa iimeelii isaatii fi lakkoofsa isaatiif maqaa isaa guutummaatti baasa. Gaafa inni baasee piyaasaa dhaqxanii maabaraawii guddaa hiitti kasaftanii jennaan isa silaa kadhattanu isa jaratu isin kadhata. Kanaafuu sabni keenya keessatti Oromoon yeroo hedduu nyaatamu waan xiqqoodha jennee waan guddaa nyaatamu. Amma muciyyoo kana miskiina kana paaspoortii si waggaa meeqa baafatte birrii 40,000 gaafachuun maanne paaspoortii kee fudhachuudhaaf birrii 40,000 fide. Footoo isaa qabaannaan immigireeshinii dhaquu isin hin barbaachisu. Biiroo tokko godinyaa keessa yookiin namatti kennatanii footoo isaa biiroo irratti gizee dhaqee maqaan irra galee maqaan paaspoortii sanaa irra galee achitti iimeelii lakkoofsa ejensii sana baasa ejensii sana qabamee abbaa paaspoortiitti fide kana qabamee fida jechuudha. Isinii galee viidiyoo kana rabbiidha sheer walii godhaatii hubadhaa. Kanaafuu paaspoortii koo nama fuudhee addisiin baafadhamoo maali wanna kana namni isinii himu hin jiru sisteema kana. Akkasiin intalli abbaan paaspoortii sun dhattee maabaraawii guddaa itti kasabnaan biiroon sun ofii jettee jechuudha cinqamee isin kadhatee hamma isin kadhattan mana keessanii kadhachiiftani. Kanaafuu waggaa hedduu sabni keenya waa wal gorsuuf waa walitti himuu dhabuudhaaf yeroo hedduu nuti wallaalummaan akkana miidhamaa jirra. Kanaafuu yeroo paaspoortii keessan fudhattan footoo kaafadhaati abbaan si hirkaa fuudhee deeme geesse dachee inni lixu hin jiru qabamee fida. Kanaafuu hin gowwoominaa birrii hin baasinaa hin wallaalinaa isiniin jedhaa. Sabni keenya kana fakkaataa obbo Mu'aaz waan dabarsan yoo qabaatani kanuma isiniin jedhaa. Wanni dabarsan jira? Qabni waan dabarsan. Salaamu alaikum.